Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii lixa Oromiyaa aanaa Horroo keessatti tarkaanfii laalessaa diinee irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Hardi adoolessa 5 bara 2026 shama akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduu injifannoo WBO isin dhageessisnaa hanga xumuratti na waliin turaan affeerraa kootiim oduu waliin ani Jaaltiiqii Sabaatiin. Abdiin saba Oromoo WBO'n zoonii lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo keessatti tarkaanfii waraana loltoota mootummaa Itiyoophiyaa irratti fudhachuun injifannoo argachuu hoogganni WBO zoonichaa beeksisan. Akka odeeffannoon maddeen irraa argaman ibsanitti tarkaanfiin kun adoolessa 4 bara 2026 ganda Haroo Suphee keessatti raawwatame. Tarkaanfii kana keessatti loltoonni mootummaa PP namoonni hedduun du'anii fi kaan immoo madaa'uun isaanii himameera. Haa ta'u malee lakkoofsi loltoota mootummaa Biltsiginnaa du'anii fi madaa'an hanga yeroo gabaasni kun qophaa'etti mirkanaa'ee hin jiru. WBO'n dabalataan akka ibsetti tarkaanfii kana keessatti meeshaalee waraanaa muraasni qawwee AKM-10 hidhannoo guutuu waliin booji'amuun himaniiru. Akkasumas sanadoonnii fi ragaawwan iccitii keessoo waraana mootummaa saaxilan dugda loltoota mootummaa irraa booji'amuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaaniin akka jedhanitti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhatamu hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti kan itti fufu ta'uu ibsameera. Naannawa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti waggoota dheeraaf walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi WBO gidduutti yeroo adda addatti uumamaa tureera. Jiraattonni naannawa Horroo Guduruu fi aanichaa injifannoo argametti gammaduun ibsanii hanga qabsoon bilisummaa galma gahutti waan danda'aniin WBO cinaa dhaabbachuus himanii jiru. Injifannoon kan uummata Oromooti.